Dargaggoo Daawit Balaa qophii ayyaanaaf gara maatii isaatti galaa osoo jiru kamisa darbe humnoota mootummaatiin butamee ajjeefame jedhu miseensi maatii dhalataa godina Wallagga Lixaa aanaa Laloo Asabii ganda baadiyaa Arjoo Sardoo kan ta'e dargaggoo Daawit Balaa magaalaa Naqamtee mana firasaa taa'uun barnoota barataa akka ture maddeen himan. Muddee 27 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ayyaana qillee maatii isaa waliin dabarsuuf eessuma isaa waliin Naqamteerraa gara bakka dhaloota isaaniitti adeemaa otoo jiranii bakka addaa dhagaa dhaabii jedhamuun humnoota mootummaatiin akka butaman himanii guyyoota muraasa booda Daawit ajjeefamuu maatiin himame maddeen. Jilli atileetota dhalattoota Tigraay gargaartuu Komishineraa Daraartuu Tulluun durfamu Maqalee gale. Jilli atileetota dhalattoota Tigraay ta'an keessatti argaman Pirezidaantii Atileetiksii Federeeshinii Itoophiyaa gargaartuu Komishinera Daraartuu Tulluutiin durfamu Maqalee gale. Kaayyoon jilli kun gara magaalaa guddoo Tigraay Maqaleetti imaleef atileetotaa fi leenjistoota sadarkaa waltajjii idil addunyaatti biyya bakka bu'uun dorgomaa turan sababa waraana kaaba Itoophiyaa tureen maatii isaanii irraa addaan citanii turan waliin walitti fiduuf akka ta'e Atileetiksiin Federeeshinii Itoophiyaa beeksiseera. Atileetotaa fi leenjistoota naannoo Tigraayin alattis miseensonni hojii raawwachiistuu Atileetiksii Federeeshinii Itoophiyaa fi itti gaafatamtoota qajeelcha garaagaraa jila kana keessatti akka argamanis gabaafameera. Jilli kun guyyaa tokkoof Maqalee akka turu kan himame yoo ta'u, atileetonni achi turanis ni jiraatu jedhameera. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Daraartuu Tulluun kanaan dura atileetota dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 18ffaa irratti Itoophiyaan olaantummaan akka xumurtuuf gahee olaanaa gumaachaniif badhaasa qophaa'e irratti waraanni akka dhaabbatu cimsitee gaafattee turte. Tigraay kaleessas har'as borus qaamuma Itoophiyaati. Adaraa keessan yaa hooggantoota keenya fayyadamtanii osoo hin taane miidhamaatii Itoophiyaa tokko godhaa jechuun dhaamsa dabarsite. Daraartuun dabaluun abbootaa fi hawwata Tigraay abbootaa fi hawwata keenya boru guyyaa biraa ta'uu ammoo mirkana Itoophiyaan araaramtee tokko taatee ni dhaabbatti jedhe. Atileetonni dorgommii kana irratti hirmaattanii qabxii boonsaa galmeessan sababa waraana Tigraay qormaata keessa galuun kan himte Daraartuun atileetonnis jabaadhaa isinitti hin dhagamin bor guyyaa biraadha jette. Loltoonni Eertiraa akka Tigraay keessaa bahaniif gaafachuu kan danda'u mootummaa Itoophiyaa qofa. Eertiraa. Waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahuuf gaafachuu kan danda'u eenyuun yoo osoo hin taane mootummaa Itoophiyaa qofaadha jechuun dubbatan Raashiyaatti ambaasaaddarri Eertiraa. Ambaasaadar Phexros Tsaggaa kan kana dubbatan dhaabbata oduu mootummaa Raashiyaa RIA jedhamu waliin gaafiif deebii yeroo taasisanitti yoo ta'u, Ameerikaan loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahaniif gaafachuu ishee morman. Kana gaafachuu kan danda'u mootummaa Itoophiyaa qofaadha jedhan. Waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa ture keessatti loltoonni Eertiraa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waliin hiriiruun waraanatti irratti hirmaachuu yakka garaagaraatiin himatamaa turaniiru. Sababa kanaan Ameerikaan biyyoonni lixaa garaagaraa akkasumas jaarmiyaaleen idil addunyaa Eertiraan waraana ishee naannoo Tigraay keessaa akka baastuuf irra deddeebiin gaafachaa turaniiru. Waraanni dhiiga hedduu dhangalaase kana xumuratti gochuuf sadaasa darbe mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti waliigaltee nagaa mallattaa'een humna waraana Itoophiyaatiin ala humnoonni ta'an naannoo Tigraay keessaa akka bahanii fi loltoonni TPLF ammoo hidhannoo akka hiikkataniif waliigaluun isaanii ni yaadatama. Waliigalteen erga mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti mallattaa'een booda wanta jiru irratti kan gaafataman Raashiyaatti ambaasaaddarri Eertiraa Phexros Tsaggaa yeroo ammaa kanatti gareen finciltootaa kun dadhabbii sadarkaa waan gochuu hin dandeenye irra argamaniiru. Deeggarsa siyaasaas garuu ni qabu jedhan. Waraana tureen mootummaan Itoophiyaa olaantummaa argachuu kan dheere ambaasaadarichi injifannoo Itoophiyaan injifannoo keenyadha jechuun kutaawwan bulchiinsaa jalaa qabamanii turan adeemsa waraanichaa keessa deeffachuu isaanii dubbataniiru. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii haasawaa waggaa haaraa bara 2023 irratti taasisaniin waraanni isaanii humna dubbii barbaadu tasgabbeesseera jechuun dubbatan. Kanaanis gammachuu kiyya daangaa hin qabu jechuun waa'ee waraana isaanii dubbatan. Bara 2022 xumuramee keessa lammiileen Eertiraa biyya keessaas ta'ee biyya alaa jiran dammaqinaan ejjennoo hin raafamneen qabsoo nama boonsu gaggeessaniiru jedhe. Pirezidaantiin Isaayyaas humna yookiin waraana weeraraa raawwachuuf carraaqaa ture jedhan maqaa hin dhoofne. Loltoota Eertiraa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waliin bobba'an ilaalchisuun gaafii Ameerikaa fi qaamoleen biroo akka ba'aniif dhiyaatan fudhatama kan dhabsiise ambaasaadarichi Phexros bulchiinsi lafichaa kan Itoophiyaa waan ta'eef gaafichi dhufu kan qabaatu karaa mootummaa Itoophiyaatiin jedhan. Loltoonni keenya achi jiru taanaan akka ba'aniif gaafachuu kan qaban Ameerikaanota osoo hin taane mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin hariiroo waan qabnuuf sana gochuu kan danda'u Itoophiyaadha.